nama qabu yaa rabbii deef jaa maaliif dawaa isiniin dhabu dhaqee gurbaan kun miliyoona 360 waan isin gurri keessan dhageen bayneen dhaqee doolaara qarshii Itoophiyaa miliyoona 360 sheerii persentii 17 maqaa kaampaanii isaatii fi maqaa dhuunfaa isa bitate akka nama tokkotti baankii isaa jaare inni hin jaarre garuu investara ni bitate jechuudha Elon Musk'n addunyaa kanarra taajirri isa caalu jiru arrantan akka oromootti namni nuti qabnu beeka namichi kun kaashiidha waan qaburraa dhaqee bitate malee waan qabuun dhaqee binne beeka rabbii kanneef rabbii itti haa dabaluuf garuu namni yeroo kaampaanii gurguddaa sochoosuuf yeroo qabeenya qabu yeroo gattaa'ee nama xixiqqaatti bilbilee akkana jee akkas jee yeroo hun qabu baleen xiyyaa dabadha namarraa gattaa maqaa namaa hin balleessinaa maqaa namaa hin xureessinaa sinii gala kanaaf yaadataa Junaydillee irraa bu'a akkana yooyya akkam jirtan nagaa fayyaadha anaa dhufu booda kana qilleensi kun yoo social media kun yeroo takka takka ol bahanii qulqulleessan malee kararraa baha kanaaf amma mee anis akka nama tokkotti yaada dhuunfaa kiyya waan amma deemaa jiru kanarraa dubbachuu barbaada kanan isin hojii qooddachuu fedha yeroo xiqqoo qaburraa saammadheetiin isinii dhufe jechuudha duraan dura namu akkuma argaa jirtan ajandaan guddaan qilleensa kana dhiphisaa jiru waa'ee Khadiir Martuu fi Jawaar Mahammadi deebi'ee ammallee yaadataa Junaydii asirratti as keessa fidaa jirtanii waa hedduu dubbatamaa jira sadaffaa waa'ee daangaati waa'ee daangaarraa waa xiqqoo dubbadheetiin sanbooda waa'ee Khadiir fi waa'ee Jawaarraa dubbachuu fedha achumaanillee waa'ee yaadataa Junaydiirraa dubbachuu barbaada jechuudha waa'ee daangaa ilaalchisee waa'ee mooyyaalee dubbiin daangaa tuni dubbii ibidda fi qabsiisuuti maaliif jennaan afaan lama dhagahaa jira mootummaa naannoo Oromiyaa labsa kiliirte ummataaf kannaan jiru immoo akka mootummaan federaalaa jedhuu fi akka warri naannoo Somaalee dubbatutti lafuma duraan harkaa qabnu kalasteraan adda qoqqoonnee wanni goone jechaa jiranii immoo akka nama tokkotti akka dhuunfaatti dubbiin tun mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan caffee Oromiyaa dubbii tana sirriitti gaafii tana ummataaf kiliir gochuu qaba jechuudha yoo lafa tana dabarsee jiraatellee dabarsinee jira jee ummataaf kiliir godhuu qaba yoo tahin immoo waan kana ummataaf kiliir gochuu qaba maaliif jennaan waan qulqulluu miti kaas deemaa jiru waan kiliir tahee miti dubbiin daangaa tun asitti hin dhaabbattu yoo takka nama harkaa baate waan hin deebineef haalli mootummaan naannoo Oromiyaa itti ibsaa jiru qubsaa miti welcome everybody Ali Yusuf Muhammad Sani everybody bagana gaan dhuftan welcome share godhadhame kanaafi mootummaan naannoo Oromiyaa yoo dandahee hatattaman dubbiin tun osoo isin karaa gad hin dhiifne odoo dhiigallee gad hin neeyne osoo namnillee walitti hin buune osoo dubbiin tun daranuu qabachaan deemne mootummaan naannoo Oromiyaa as bahee dubbii kiliir taate yoo lafa tana kannee jiraatellee kanneetiin jira jee ummataaf kiliir godhu akka immoo mootummaan federaalaa dubbatuu fi akka warri miidiyaan biraa dubbatuu fi akka jarrii dubbatutti duraanuu karaa gamaa fi karaa as duraanis nu bulfachaa tura kagama achi ka Oromootu ture keenyuma kana kilaasteraan goone jedhanii burjaajii jira please dubbii tana as bahati mootummaan naannoo Oromiyaa kiliir godha ummataaf sirriitti kiliir godha yookaan dubbiin tun nama harkaa akka baatee dubbiin tun qabattee karaa biraa akka nama harkaa baatee warra sababa fedhuu jira warra ibidda qabsiisuu fedhuu jira ajandaa kana akka namni hin babal'ifanne dubbiin tuni dadhabina mootummaa naannoo Oromiyaa biratti argaa jira dubbii tana kiliir godha ummataaf as bahati ummataaf kiliir godha lakkii duraanis lafti Oromiyaa lafuma Oromoo jala jirti ka amma kannamee jiru kan lafuma Somaaleen duraan bulfachaa turte sani kilaastara jijjiirratan jaati ummataaf kiliir godha lakkii yoo san hin taanes yoo lakkii kanineetan immoo dubbiin tun akka dubbii biraan dhalle akka yaa'ii biratti hin jijjiiramne tana dhaamsa isinii dhaamna jechuudha akka nama tokkotti dhaamsa obbolummaa isinii dabarsaa jira jechuudha kanaafuu asirra dadhabbii hamaa mul'ataa jira as bahati kiliir godha tana isiniin jenna waa'ee daangaa laalchisee as bahati irrinaa isinirraa mul'ata rakkoo isinirraa mul'ata as bahati kiliir godha ummataaf jechuudha keessattuu pirezidaantii naannoo Oromiyaas tahee
caffee oromiyaa ta'e as bahatii ummataaf clear godha maaliif daangaa waa'ee daangaa kuni waan gaarii miti waan ibidda qabsiisaati yoo taqqabate waan dhaamu miti waan babal'achuu danda'u kanaaf hatattamaan dubbii tana osoo isiin hin babal'anne dafaatii malatti godha خبرة واي وبليس خيني خدير مرتوتي في جوار محمد وانتوني لغالا تربال لما خنا أجندان أكمل أو ويد دي ماجرا إمو وبليس خيني خدير مرتو في جواريس إجا مرقاتي في إجا بتاتي مف جرفوا لمانو قوتواني نبرت إسال لمانو مالف جنان جواريس qabsoo qeerroo keessatti qooda leencaa bahatee jira yeroo sanitti yeroo duraa san irratti jechuudha akka gaariitti qooda leencaa bahatee jira qeeqamuun ni mala hoo jettan yaa qeeqamuun ni mala arrabsamuun ni mala hoo jettan arrabsamuun qabu maaliif arrabsamuun qabu abbaan fedhe Jawaaris arrabsamuun qabu Khadiiris arrabsamuun qabu immoo waan takka immoo kan dagachuun qabne xiqqoo wanni social media kanarratti deemaa jiru amma fakkeenyaaf Khadiir Jawaar qeeqee jira jedhanii warra isa jalaa qabee maaliif Jawaar xuuxa jechuudhaan bifa waan inni godina tokko arrabse fakkeessanii duula bananiitu mul'achaa jira jechuudha. Duulli sunis dogoggora hama duula akkasiisan dhaaba hin barbaachisu. Warreen Khadiirii tuqame jettanii duula banaa jirtanis dhaaba. Khadiir yoo yeroo garii emotionally tahee yeroo takka takka yoo inni keessa makeen beeku an viidiyoo isaa guututti waan hin ilaaliniif immoo isa afaan guuttatee kutaa maqaa yaamellee arrabsuun agarra. Dhugaadha namoonni baay'inni akkaataan haasawaa keetirraa illee waa hiikkachuu danda'an Khadiir keenya kan akka obboleessattiin si gorsfachuu barbaada. Maaliif jennaan ati amma fakkeenya jechoota tokko tokko bifa wannaatiin yoo jechallee afaanii yaamuu baatte bifa emooshinii ta'e yoo waan takka takka dubbatte namoonni karaa biratti hiikkatanii nuuf deemallee siin jedhanii karaa bira hiikkachuu waan danda'aniif obboleessi keenya Khadiir please ni gahaa irraa dhaabbadhu maaliif jennaani qeeqi nuti illee qeeqaa jira ali qeeqaa jira ani qeeqaatiin jira garuu maal seete bifa itti qeexu kana yaaduma isaa dura dhaabbadhu akka gaarii qeeqi yoo san taate dhugaadha haala ati amma keessa jirtu dhibdee ta'e kanallee ni beeyna gootummaa keetis ni beeyna jeenummaa teetis ni beeyna joolleen immoo akka isaan si tuttuqan ati waan miidiyaa kanarra ooltuuf karaa adda addaatiin akka ati akka dubbattu si godhan koomantii fi karaa adda addaatiin si dubbisaa jiran jechuudha. Maaliif karuma fedheenoo haa ta'u siis taate joolleen isa deeggartulleen dhiisa. Namni tokko akka nama dhuunfatti yoo Khadiir yoo Jawaar qeeqe Khadiiruma qofa qeeqaa dhiisaa jira keenya. Waa'ee maatii isatti hin dabrina, waan abbaa isattis hin dabrina, waan ilmaan isattis hin dabrina, just blame him. Done. Yoo Jawaar Muhammad warri Jawaar Muhammad waan jaalattaniif Khadiir qeeqna jettanii daangaan dabrina namatti. Yaadataa Junaydittis hin dabrina. Khara birattis hin dabrina. Tasgabbaawa joolleen miidiyaa kanarraa akka malee waan oowwitanii jirtaniif xiqqoomeen tasgabbaawa temperature keessanillee gabbuusa. Sinigala. Kanaafi xiqqoo tasgabbaawa Jawaaris gaafa gadaa isatti akka leencatti Oromoodhaaf qabsaa'ee galata guddaa qaba Oromoo bira. Nutis wanni amma booda kana isa qeeqaa jirruuf nullee dabalatee jechuudha. Afaan guuttannee Jawaar arrabsuu hin dandeenye. Afaanuun nu arrabsu Jawaar Muhammad dhugaa dubbachuuf maaliif qooda leencaa bahee ni jaalanna obboleessa keenya arrallee borullee ni jaalanna garuu yaada isaa dura dhaabbannee jira ni dhaabbanna. Yaada isaa haga dandeenyee morminetti yaada isaa mormuun takka waan inni dhiise san jedhana mee isin Khadiir dhiisa. Khadiir martuu nama osoo Jawaar Muhammad ganaa qabsoo Oromootti Oromoo faristiin je'in nama Oromoodhaaf qabsaa'e yoo dhugaa dubbanne. Nama qooda leencaa bahe nama wayyaanee dura dhaabbatee waa Oromoo dhugatti dubbate yoo dhugaa dubbanne. Garuu miira keessa hin galchinaan dubbatee mi'ee irraa usaa yoo immoo isin dhuftanii xuxuuxaniin yoo xuxuuxanii daranuu bel je'ee waan biraa wanni godha. Kanaafuu atis obboleessi kiyya Khadiir dhaabbadhume xiqqisho tasgabbaa dhaabi.
me Jawaar Muhammad khanahu dhugaadha me is in arrabsinin de is maarif arrabsamu Jawaaru arrabsamu qabu is in arrabsin qeeqin yaada isaa dura dhaabbadhu sokkee dura dhaabbadhu garuu in arrabsinin ni gahaa is bakka ni gahaa sirratti immoo warreen jaalala khadirin Jawaar arrabsaa jirtanis yookaan Jawaar qeeqaa jirtan Jawaar bira kuttanii waa'ee godina maqaa dhawaa maqaa lafaa dhawaa wal arrabsaa jirtanis dhaabbadha asumara nurraa tasgabbaawa warreen jaalala Jawaarin kadiirtu lafa teenya tuqe godina keenya tuqe kutaa keenya tuqeettanii arrabsaa jirtanis dhaabbadha isin gah bakka dan finito isin gah dhaabbadha walirraa tasgabbaawa immoo kana alatti immoo akka nama ammayyoometti yeroo namni tokko ka'ee amma mee anuma kana fudhadhaa jira keenya hangan Jawaar Muhammad qeequu eegale guyya takka haxaadhaan Jawaar arrabseen beekon guyya takka afaaniin hin baane waggaa lama dura gaafa Jawaar Muhammadiif sagalee tahaa turre nama 3-4 laayivii taa'ee nu laalee leenca keenya goota keenya nu jaatu osoo guyya takka Jawaar kanan arrabsin osoo guyya takka waanuma yaada isaa dura dhaabbanne qofaaf fuutanii biyya nu laayitan isa okkee rakkoon qabu maaliif jennaan nutis waan itti amanne dubbachaa jira waan itti amanne lakkii aboo Jawaar keenya jawwee keenya wanni ati irra jirtu kun sirrii miti dhaabbadhu jennee ni dura dhaabbanne ni qeeqne jechuudha sambiran dabarre daangaa ittiin dabarre hin arrabsin maal nu gootan dhuftanii arraba muxuq nu gootan namuma afaanuma kalee leenca keenya goota keenya jettan saniin dhuftanii arra muxuq nu gootan Jawaaris wooma inni jee nuti illee dhufnee jenne arra obboleeyyan keenya inni bilisoomne jee nutis bilisoomne jenne lakkii kursii jala qaba nuu danfee oowwee obboleesso nuu hiriira kana oowwifatee hidharraa hiiksifnee oggaa dhufe obboleessi keenya dhufee public irrattis duubattis waan nun jee aboo jarana qabbanaa waa ol dachaa kursii jala qabna gurbaan ilma Oromooti nun jee irraa bitanne maal balleessin akkasii nun jettee haya fudhanne marabbaas irraa taqabballe jenne irraa fudhanne daasee dubbiisanii hojiirra oolchinee haga amma harkaa qabna jechuudha sani wanni wal afaan nu deebiste malee nama tokkoon arrabsine miti nama tokkoon qeeqne garuu numa qeeqne malee hin arrabsine jettee akkasii haya fudhanne marabba sirraa fudhanne huno taqabballe let's go jenne jechuudha maal balleessite haya akkanuma butamtanii mee falmataa ibroo ali kun dheengadduma gaafa Jawaar sagalee dhabe gaafa ittaanaa habte gaafa Dr. Tsaggaayeen gaafa Heenoo Gabbisaa gaafa eenyu doktoroonni baay'een olii gad deemanii akka waan baganurraa hidhame jedhanii gammachuu ibsachuu jiran fakkaatan nuti sagalee taatu dhugaa wajji dhaabbanna gizee hundi dhugaadha dhugaa jennee sagalee taafitu arra jarra kun maaliifi garagalee maal maalirratti gurbaa kana dura dhaabbachuu danda'an caatiif gaafadha maalirra dura dhaabbatan waan isaan argan kan nuti akkami arguu dadhabne jettaniif gaafachuu dhiistanii amma osoo Jawaar lafaa ka'ee amma 360 degrees in jalaa within this minute ana haasa'u jarana dhaabbadhaa boo haa deeggarru mootummaan Oromooti ka'a kara misooma amma Jawaar Muhammad isinii jedhe rabbittiin isinii kadhaa hundi keessan amma warri amma akka nu arrabsu kun dhugaa jettee Jawaar keenya taqabballe jettanii harka tumtan dhugaan isin hima adabadha cubbuu namarran kaayina cubbuu daangaa namatti hin dabrina daangaa namatti dabraa jirtan sababuma maaliif faallaa namaa deemtanii maaliif qeexanii maaliif okay akka nuti maqaa namaa balleessine hin jenne aboo lakkii nuti dubbiin Oromoon balbala isii cufattee marihattee maaltu Oromoof gaarii jettee walii galanii erga walii galan booda ummatatti haas bahan malee nuti maalii fi ummata alagaa wajji dhaabbattanii faannoo fi wayyaanee fi shaabiyaa wajjin warruma kaleessa nutuma achi keenya akkamitti jara kana ammallee dhaabbattan jennee dura dhaabbanne dubbiin nuti jenne san immoo kijiban taane dhugaa nu taate alhamdulillah dhugaa nu taate jechuudha saba sanii nu mufattanii nu arrabsan baga nu arrabsan waan nu jaalattaniif nu arrabsan waan nu jaalattanii nu jala deemtanii nu qeexan garuu is okay homaa rakkoon qabu ammoo ta dubbiin khadiirtuuni waan kararraa baateefin dhaabbadhaa isiniin jechaa jira tana biran kutina isin gaa Jawaaris arrabsamuu qabu khadiiris arrabsamuu qabu kara tokko isin hundinuu mee nurraa tasgabbaawa jala deemtanii illee koomantiin jirre
namatti sin dabrina daangaa namatti sin dabrina nama sin arrabsina yoo wal arrabstan abbichuma arrabsa namni siyaasaadhaaf gabbahe jaalatee siyaasaaf gabbahe gaafa inni siyaasaa gabbahe dasse qeeqamuun waan haqaati garuu arrabsamuu qaballee jeen amanu ani garuu qeeqamuun wama jiraati abbaan fedhe ka'ee yoo falmataa ibroo jaalatee siyaasa seene abbaan fedhe falmataa ibroo dhukkee kaasuu danda'a akka fedhe qeequu danda'a garuu arrabsamuu qaba jeelleen amanu Jawaaris akkasuma arrabsamuu qaba jeen amanu qeeqamuu ni qaba maaliif siyaasaa keessa jira sinii galee tan isinii joo barbaada waa'ee yaadataa Junaydii joolleen booda kana joolleen jarjartan dhaabbadha jira kee jarjara kana dhaaba obboleeyyan kiyya gurbaan kun inni laal ani isin ummata cubbuu ta'uu wanni inni isin beeku ilaa sa'aa tanaa ilaa minitii tanaa anaa fi yaadataa Junaydii takkaa silkii walillee hin qabnu wal dubbisnee hin beeknu yaadataa Junaydiitu Texas irraa nama ergatee Atlanta irraa caffee ergatee London irraa Kadiir bobbaasettanii maqaa namaa balleessan rabbi isin qabne adabadha cubbuu namarra kaayina maaliif jette jaa arra osoo yaadataa Junaydii kuni dheengadda nuti Kadiir kana gargaarra jennee goofandimii bannee $5,000 qofa wali qabnee osoo yaadataa Junaydii nama gargaaruu Kadiir irraa jalqabe dhugaa shakkii qabdan jenna yaadataa Junaydii nama gargaaruu jalqabe Kadiir irraa himite jechuudha nuhoo gobanaa rabbi rahmataa godhuuf zariin wadaajoo akkasumatti jaarraa abbaa gadaa alii birraa halloo daawwee namootuma oromoo babbeekamaa kanaa fi ummata oromoo midhaan fi'ee konkolaataa meeqa walii dhaabee abbaa qabeenyaatti gargaara Kadiiris gizee argu olma oromoo tokko jee gargaare duuba isiniin kun akkamit dhugaa jennee isin amanna nama dila kana mee gurbaan kun ilaa maaskii oromooti aboo rabbii kanneefi nama quudha amma fakkeenyaaf waan isin dogoggortan tokkoon isin hima joolleen teenya joolleen viidiyoo dalagaa kijibaan maal jechaa dhuftan baankii raammisirraa baankii yaadataatiin bitatinaa jettan laala bakka isin dogoggortan laal sirni kun wanni tokko wanni inni gaariin oromoof godhe waan amma dura Jawaar Mohammad jeen dagatina gaafa gaafiin islaamaa deebite gaafiin oromoo deebite gaafiin oromoo gaafiin islaamaa arraan tana baankii muslimaa yeroo duraatiif sirna kana keessa dhaabbate baankii raammis baankii muslimaati akka Ahmaddiin Jabal akka Ustaaz Raayyaa akka Shaamiin Ibro hayyoota jajjaba tu wali qabee baankii muslimaa kana dhaabbate akka nama tokkotti afeeramee dhaqe gaafa dhaqummoo mee hagam takkaan sheerii isinirraa bitachuu dandahaa jee gaafannaani akka dhuunfatti % 7 bitattaa akka kaampaanii % 10 bitattaa jaame hayyee maaksiimama isin lafa keessan sanniin bitadha jee rabbi ammallee itti haa dabaluu fi nama qabu yaa rabbii deef jaa maaliif dawaa isiniin dhabu dhaqee gurbaan kun miliyoona 360 waan isin gurri keessan dhagee hin beeyneen dhaqee doolaara qarshii Itoophiyaa miliyoona 360 sheerii % 17 maqaa kaampaanii isaatii fi maqaa dhuunfaa isa bitate akka nama tokkotti baankii isaa jaare inni hin jaarre garuu investara ni bitate jechuudha Elon Musk'n addunyaa kanarra taajirri isa caalu hin jiru arraan tan akka oromootti namni nuti qabna beekaa namichi kun kaashiidha waan qaburraa dhaqee bitate malee waan qabuun dhaqee hin binne beekaa rabbii kanneef rabbii itti haa dabaluuf garuu namni yeroo kaampaanii gurguddaa sochoosuuf yeroo qabeenya qabu yeroo gattaa'ee nama xixiqqaatti bilbilee akkana jee akkas jee yeroo hin qabu baleen xiyyaa dabadha namarraa gattaa maqaa namaa hin balleessinaa maqaa namaa hin xureessinaa sinii gala kanaaf yaadataa Junaydillee irraa bu'a akka nama tokkotti akka ilma oromoo tokkotti rabbi qabeenya kanneef dhaqee qaruuraa wiskii qarshii miliyoonaan buusee olii gadi ittiin caffaru ilma oromoo tokko rakkatee gisee jaan nama hunda dura namaa dhaqqaba waan kana erga gochuu eegale naannoo godina akkana namni beela jira ogaa jaan dhaqee miliyoonaan dhaqee namni nama dura kannu isa godha Kadiir marturaa nama gargaaruun eegale kanaaf gurbaan kun anytime nama oromoo rakkate gisee gargaare maal gochuuf fuutanii siyaasaa inni fuutanii siyaasaa maxxansitanii giddiidhaan isaatu akkana godhi jaa maal dalagaan qabu inni moo akkuma keenyaa fi akkuma kiyyaaf keessa kanatti yeroon irraa haftee dalagaan qabu asimarra social media kanarra taa'eeti abalo eenyu hojii dalagaaf yoo inni
hojii oduu namaa guuree yoo akkana godha kajoo taate dhaabbadhaa boo qaanfadhaa laal hinaaffaadhaanis naman qaqqabatina jira keenya rabbii kannee fi yaa rabbi itti dabaliif jaa isiniif illee ni kanna rabbiin carraaqadhaa dalagadhaa kanaaf bara amma nuti amma wanni oromoon barbaaddu economy revolution jedhee nu barbaachisa yeroo amma economy revolution wanni gaggeessinuuf oromoon abbootii qabeenyaa ta'uu qabdi baay'inaan heddumminaan maaliif waa hedduuf nu gargaara karaa hedduu nu gargaara waa hedduuf faayidaa nu qaba jechuudha kanaaf walitti si waanyawina walitti histiin godhina walirraa dhaabbadha namarraa dhaabbadha ammas ijoolleen takka adabadha ijoolleen nama arrabsitan ijoolleen akka as jala girrisaa taatanii nama arrabsitan laal dhuguma dubbanna an dhugaan isinitti himan gaafa nutummaa kunu gaafa abiyyii kana waggaa meeqa nu fudhate nuti abiyyi mataa keessaa ifaquudhaaf waggaa meeqa nu fudhate sini gala osoo dahabaafe abiyyi kun osoo dahabaafe nuti warra dhagaa jee amanu nuti don abiyyi dhagaa afe malee dahaban afne jennee warra kaatu san turre akkuma keessan kana amma jirtan kana jechuudha rabbi galanni haa gahu bolooqa ijaasan nurraa kaasee amma ijjinis waanu argu eegalte fayyinee jira amma maaliif guduunfanneetuma jibbumaan kanuma dhufaa dabraa ooy jennee huu jenneetuma akka dursani abaaruu dhiifne ni guddanne ni qancarre arriisitti baafne sini gala maaliif haga yoomiitu suneetuma qabsoo jennee ofaa olle no isinin jee baran amma fakkeenyaaf eenyu maqaan isaa Dr. Milkeessaa Furadha amma kalee maal jee maxxas dheengadduma as bahanii gaafa abiyyi post after abiyyi erga abiyyi kutee jaan laal siyaasaa keessa lolli gaafa jalqabu beeyda malee laal lola alagaa abdattanii lola wayyaanee abdattanii lola faannoo abdattanii erga abiyyi kufee booda maskaram kana abiyyi ni kufaa erga inni kufee booda maal goonaa hin je'ina mangistu alamaadhaam waggaa 17 itti fudhate wayyaaneef shaabiyaa lolu riphee lolaa taanee lola jettanii lola bakka haa jalqabanii garuu lola kana akka itti jalqabduu beeyta malee akka itti dhumuun beeytu laal dubbii ilmoo dhiiraa akkana qancarree akkanatti baranne siyaasa amma ni bilchaanne maaliif xiiqii keessaa baane aarii keessaa baane amma immoo ija qalbii qabduu waa laalla jechuudha maaliif jennaan yoo amma hoy jennee isin wajji amma fannoo fi wayyaanee tana deeggarree jarri kun yeroo rabbi godheefuu cabsanii mi'eenyu achi kaayyannaa illee gaafii nu taatee jirti miti kanaafi lakki jiran hootaamee akka oromootti walii gallee balbala cufannee marihannee maaltu nurraa irratee maal itti guuttannaa maal goonaa abo abiyyi jennee we have to talk to abiyyi abo abiyyi nurraa gadhaabbadhu waan akkanaa nurraa irrateenne takka qeeqama isa jaaru takka abiyyi waan akkanaa feenaa jennee dubbachuu yoo kanan ta'inoo haya xiiqiidhaan aariidhaan jara kana duudan fannifannee finnee dubbiin ta'ammaatuni inumaa ta riifoormii osoo hin taane ta 90 takkaasu yoo nu dhuftee'o maaliif humna walgitu qabannee yoo dhufin jarri kuni gaafa achi dhihaanne 4 kiiloo ati Jawaar Mahammad ilma eessuma kiyyaati moo or gurbaa isin jettan eenyu maqaan isaa Lammaa Magarsaa ilma adeera isaati moo wayyaaneen maal gochuuf takka faannoon piraayim ministeera isin gooti mee nutti hima hin gootu kana jala muraa beekaa gaafa humni dadhabaa ka mootummaa kun dadhabee dhufee cabsaa dhufee maal godha dura hudduu keessa isin xallasee takka biyyaa isin baasee takka isin galaafatee isin kuchiiseeti aangoo san qabataa gana akka ati mataa oliin qabanne akka jawweessi cafaqa jechuu saba kana booda eenyu bileem goona akkuma ammalee coolataa erga 91 isaatu wayyaanee nu gurgureteetti oromoon barabaraan isin abaaraa jiraatti jechuu san booda akka kun hin taane tasgabbaawa nama akka milkeessaa haxash jee kana jala faa deemtanii erga abiyyi kufe maskaram kana abiyyin jiru amma kalee maal jee maxxas nin qaanfadhe nin saalfadhe ji'a tokko booda jee maxxansa iskirinshaa goradhee lafa kaadhe ji'a tokko booda oromoo fi oromiyaa wanni jaan hin jirtuu naan jee bee Dr. Milkeessaa wayisi gaafanna ji'a tokko booda oromoon hin jirtu gujee jettu abiyyi baabura fe'ateeti oromoo tana buqqaasee afrikaa keessa facaasuu deemamoo oromoo tana walitti qabeeti baabura rafi'ee bakka waan oromoo miliyoona 50 tana fuudhee afrikaa keessa nu facaasee akkam godha duuba biyya oromoo keessaa oromoon hin jirtu giseetu oromiyaan facaate giseetu erga akkas taate maaliif duuba godina kaan jaara kaan tolchaa kan hundi maaliif gochuun barbaachisa aboo jara keenya mee yeroo maxxansinu amma nu tuubar amma
qaanfachuu eegalle saalfachuu eegalle waan maxxansinu kana ifitti saalfachuu eegalle mee kaalkuleet godha kaalkuleeta kanallee baradha kaalkuleeta akka dursanii kanaafu hin jarjarina so jara keenya warri hayyoota ifin jettanis yoo dandeessan mee dura publicitti asin bahina nama akka milkeessaa kana faa jala ceetanii sababa YouTube guddisuudhaaf waan hin jirre namni kun bayta namni kun nu taajjaba jaa namni callisee tattaa'u kun nu taajjaba jaa bas karam kana booda abiyyin jiru kufaati abiyyi booda sigalchaa jira mama sani kufaati abiyyi booda maal goona akkamit jedhama mee dura balbala cufadhaati zoom meeting secured godhaati dura marihadha mee maal goona saba kanaaf maal goona akkamif dura ofna maal nu barbaachisaa okay jettanii marihattanii fixxanii maal jettanii asbaatanii nafsii nu rabbootan jechuudha akkanumatti haaluma mirqaanaatiin asbaatanii abiyyi hutee jira kursii jala qabu jira mee maal goona jettanii achumarra wal cafacaftan jechuudha thank you Baqqala Garbaa hedduu nama kabajaa qabu Asaffaa Jaalatallee achumatti oppositii yaatan jechuudha kana waan akkana public irra fidina yoo dandeessan akkuma keessa kadursan waa xinxala akka nama tokko lama taate xinxala immoo santa dabarti bulaa cufadhaati marihadha fixadha erga fixattan ummata asbaha sini galee so kana achi immoo daangaa walitti dabruunis gaarii miti daangaa walitti dabrina kharaas gadi dhiisina siyaasaa jettanii maaliif namoota siyaasaa teettanii walis wannin godina walis hin ammeessina siyaasaan siyaasa dandeenyaan karaa naamusa qabuun akkanatti siyaasaa dubbachaa no nuti karaa kee kun nun taane karaan ati irra deemaa jirtu kun nun taane jaa wal keeka wal dura dhaabbadha sun rakkoo miti isinis gizee namni waan isin dura dhaabbatee yaada keessan mormee yaadaan isin caale koottaa yaadaan injifadhaa malee akkanumatti wuuy abalu nurraa tuyte ati faarsee bulaa ati jinniin ati maariyyoo miteekishoo hin jeeyinaa dubbiin akkasii miti maaliif akkana jette ja'aati yaada san mormaas deemaati yoo yaada san mormuu dadhabdan usaa isinii galee firraa usaa yoo yaada san mormuu akkasi kanuman isinii jechuu dhufe dubbii Khadiirii fi dubbii Jawaaris asumarra nurraa dhaabaa niga bakka gee niga sasani achi maskaram iga yoo rabbi jee September isaa amma August almost seenee jira baatii takkaafuu hafee hedduu laal abdiin ololaaf fayyadamne yoo jettan dhugaadha ololli ololuma ta'ee hafa immoo lakkii dhugaadha namichi kutee kursuma jala qabaa jirra yoo jettan akkamii jala qabdan ta'e tusanis gaafii teenya tanas nu deebisaa haya kursii jala qabdanii isin immoo akkam gootaniiti riifoormii godhu deemtan achuma keessaa riifoormii gootammoo kaalkuleeturuma dursan fayyadamneeti ammas lafaan dhooyinamoo ammas takka faannoo fi wayyaane isaan duydarra ba'annee ara kiiloo dhufnaa dubbii tanallee adda nu baasa Oromoodhaaf kileer godha akkanumatti sababuma isin jibbaa qofa inni akkana inni akkasii inni shigiree qabateeti siin ajjeesanaan jee milkeessan khaanis akkana nuun jee jara keenya laal waan akkana jettee tana falmataa Ibrootii fi caffeeraa misfaa waggaa 5 dura ja'anii quufanii firraa dhiisan jara keenya waan arrabsu waan qiqu nuti waggaa 5 dura quufnee amma bilchaannee quufnee nama gurguddaa taanee qancarree siyaasaa keessatti waan nuti dhiifne amma isin kutaa torba qara'aa siin ajjeesa jee waan kana hunda xaabiyaa lallaaxan jechuudha kufee jira kursii jala kunni hawaasa tuffachuudha kun hawaasa gaqqabanii ilaalu hawaasni kunumaan beeku jaani hawaasuma kanaahu namni callisee kun dhiiroo waanarraa ni beekaa hiija'ati fudhadha gisee ati amma maskaram kana abiyyiin jiru bakka kursii jalaa fuuneeti wanni gooneeta no warra amma sheekotii jira kabiirootii jira takka teenyaa lakki bishaan abbayyaatu eebbifamuuf deema kanaafi rabshaa tana kaasuu fedha ummanni Ijiptii fi Eertiraan jenna sababa Ijiptii fi Eertiraan miti kana qabna jaa dubbadha yaa akkas jaati adda baasa ummataaf nama kasani ala warreen boodarra dhuftaniif waan inni irraa dubbadhu waa sadii waa'ee daangaarraan dubbadhee duuba deebi'aa dhaggeeffadha
waa'ee Khadirii fi Jawaarii itti aanee waa'ee Yaadataati irraa dhaabbadha. Keessattuu ijoolleen baalageen adabadha. Naamusa ofitti godhaa jira keenya. Dubartii teenyaas hin tuttuqina adabadha. Dubartiin aangoo qabdu. Feetu godina bakka haa buutu, feetu haa dhiistu, dubartiin dubartii kabajaa qabdi haadha teenya. Jaartii teenyaaf jalaa qabna, ilmoo teenya ni dhalleef jalaa qabna, kabajaa qabadha. Dubartii xiqqeessuuf hin deemina. Maaliif jennaan arraan tana Piraayim Ministeerri Itaalii Abiy Ahmed Ali wajjin Jimma keessa olii gad deddeemaa jirtun Piraayim Ministeera Xaaliyaan bulchaa jirti. Dubartiidha. Dubartii 27 biyyoota addunyaa kana keessa Piraayim Ministeeraaf Pireezidaantii jidduu jira jira keenya. Dubartiin kabajaa qabdi. Adabadha. Yaa ijoollee nama if jaalachiifna jettanii namas namarraa gattaa'a. Naman arrabsina. Daangaa namatti hin dabrina. Siyaasaa miti nama arrabsuun. Jara keenya nuti bare gaafa namni kumni sadii taa'ee nu laalu naman arrabsine bare. Pooyintii dubbanneeti namni goota keenya leenca keenya nuun jechaa ture mi? Wayi nama arrabsineeti no. Dhugaa namoota tokko tokko immooshinii taanee arrabaan itti dabaluu dandeenya. Sani ala immoo warreen biyya bulchan dhiirtiinis kabaja qabdi, dubartiin teenyas kabaja qabdi jechuudha. Adabadha. Pireezidaantii 27 fi Piraayim Ministeera jidduu dubartiitu addunyaa tana shir godhaa jira. Sini gala. Arraan tana Adaanech Abeebee akkana Finfinnee ijaaraa tolchaa jirtunis isinis dubartuma bara. Dirqama garuu isin kutaa kanarraa kutaa kaanirraa argamuu ishee hin jiraatu. Bakka feetirraa argamtu. Intala Oromoo hanga taatetti kabajaa isii mala jechuudha. Kabajaa godhaa namatti. Kabajaa namarraan fuudhina adabadha. Siyaasaa miti nama arrabsuun. Adabadha. Kan soo kanaafuu sanumaan isin ijoo dhufe fayyaa argadha waan hojii turtaniif yaadataa Junaydii obboleessa keenya. Rabbiin ija hamaa sirraa haa qabu. Ammallee itti si haa dabalu. Rabbi Ilaan Maaskii Oromoo si haa godhu si godhee jira ammallee si haa godhu. Ammallee qabeenya qabdu kana Rabbi itti si haa dabalu. Bakki Oromoo rakkatetti Oromoo gargaaruu itti fufi. Gaafa Oromoon beelawte jedhan gargaari. Gaafa nama beekamaa Oromoo tokko rakkate jedhan gargaari. Arrammoo sababa ati Khadiiriif ilkee dhaabdeef, sababa ati Khadiiriin gargaarteef nuti asirra nama meeqa kadhannee dadhabne bira dhaabbatteef arrabsamuu hin qabdu, tuqamuu hin qabdu. Baankii Raamisiis taanaan yaadataa Junaydiin dhaabne baankii Raamis baankii Musliimotaati. Baankii yaadataa Junaydiitii miti. Akkana hubadhaa. Baankii yeroo duraatiif akka Islaamatti baankiin Itoophiyaa keessa baname sirna kana keessatti. Yuunivarsiitii Musliimaa yeroo duraatiif qabaname sirna kana keessatti. Immoo waan ummanni Oromoo bal'aan sabaaf sallammoonni Itoophiyaan guutuun itti yaadanii ijaarratanii investeerii tokko akka dhuunfatti affeeramee dhaqee bitate. Baankii eenyu maqaan isaa yaadataati. Baankii isaan bitina. Aboo jiran. Mee sammuu teessan daleessaa jira keenya. Sammuu teessan daleessaa. Mee maalii ja'aati dura osoo hin dubbanne dura dubbii adda baafadha. Eenyu faatu dhaabee eenyu faa ijaaree ja'a. Kanaaf sooressi biyya tokkoof ni barbaachisa. Namoonni akka yaadataa Junaydii kun aanuuf baay'atan. Faayidaa nu qaban saba kanaaf biyya tanaaf guddinsa biyyaatiif waa hedduu faayidaa qabu manni kun. Ammas namni gaafataa jire. Nama ismaartiidha beeka. Tana jala muraa beeka. Nama ismaartii namni haruma lamaan qabeenya dhufu. Takka ismaartii takka korraapshinii ooma lama. Namoonni dafka isaanii xab godhanii Rabbiin successful isaan godhe carraaqanii argatan. Yeroo nuti siyaasaa jalatti umrii teenya balleessinu isaan karaa itti diinagdee argatan. Diinagdeen mataan isii qabsoo waan taateef diinagdeerra qabsaa'anii diinagdee argatan. South Afrikaan bilisoomuun isii maal hiikaa qaba? Gurraachi bilisoome diinagdee dhufee hin dhufne. Hin dhufne. Ka diinagdee dhufe warri qabeenya adii sun irraa hin tuqamne hangaarraa. Garuu gurraachi maqaaf aangoo argate diinagdeetti hin dhufne. Oromoon diinagdee dhufuu isii tana hin jibbina. Dhiisa abbootii qabeenyaan tuttuqina. Abbootii qabeenyaa ija keessan naqina. Dhiisa. Yoo siyaasaan isin harkaa dhahamte, yoo siyaasaan teessan bishaan itti naqame, urjiin teessan yoo dhahamte, deebi'aati hanga urjiin teessan riichaarji godhattutti mala dhahadha, fala dhahadha malee dhiisaa namoonni hin qaqqabatina. Dhugaadha Ilaan Maaskiin addunyaa kanarratti taajirri addunyaa tokkoffaan isa Ameerikaa kanatti addunyaa irratti tokkoffaan isa
maqaan isaanii haa garuu maqaan isaa yoonni politikaa seene waa'ee politikaa hojii haa yoo sani ala ta'e immoo karaa addatti isa haa namoonni isa jaalatanii waan inni kiree godhe sheerii isaa bitachuuf hojii dhaabbatan dandeenyaan kaampaanii yaadataa Junaydii Biraayitanii hojii sheerii karaa itti bitattanii hojii seentan paablikii ta'uu irratti yaada siyaada balujaan namoonni hedduun jirtan isa fakkeenya godhadhaa dalagadhaa dassee dhumatti dubbii ciroo dhumte maali wanni mataaf dhukkubsitaniif hay siyasaan achi deemuu dinnaan siyasaan teessan fireena qabnaan lakki ani kana maaliif isin jebeetanii waan biraatii miti isaatu bobbaasa gijettanii maqaa isaa balleessaniin ani hanga ammaa hunolaan hanga ammaan tana arraba kiyya kan takka eegaan uumame yaadataa Junaydii dubbisee beeku takka silkii isaan qabu hanga ammaa tanaafin cubbuu haasawtanii ni sobdanii isin jaalan akkanuma maqaa naman balleessinaa isin jaan ragaa mataan kiyya so kanaafuu gahee dhaabbadha Kadir seenaa bareedaa dalagee qabsoo Oromoo keessa ijoollummarraa ummata Oromoo kakaasu qeerroo tanarratti qabsoo Oromoo irratti qabsoo adda bilisummaa Oromoo irratti waan inni godhi woboo hojii waan inni godhi ni qabu galata qaba Oromoo bira dhiisaan na dhukkubaana dhiisaa isiniin je maali wanni isin koomentiin jala deemtanii waan hin jirre maxxansitanii suuraa hin jirre fuutanii kaan gootanii gurbaa daranuu xash gootanii iyyisiiftan jechuudha ni gaarraa dhaabbadha atis Kadir keenya si jaalanna akka obboleessatti si gorsine akka obboleessirra guddaa si gorfanna atis dhaabbadhu gahe wal qusanna bakka dhaabbadhu atis isinis dhaabbadha immoo garee baaftanii adabadha ijoollee kararraa beektanii waan biraa xaabiyaa lallaaquu jirtan kun dhaabbadha abbaan fedhe siyaasaa wal duraa dhaabbatu abbaan fedhe siyaasaan haa wal qeequ Jawaar Mohaammed an siyaasaan oofayoo je Jawaar Mohammedis arrabsamuu qabu yaada mataa kiyyaatti Jawaar Mohaammed qeeqamuu qaba Jawaar Mohaammed ati sirrii miti akkana jirta kuni sirrii miti jee abbaan tokko as bee Jawaar Mohaammed qeeqe Jawaar Mohaammed jibbee maariyyoo godhee waan akkas jibbee fi waan inni aksi maaliitiif jettanii xaabiyaa walitti hin lallaaqina sini gala xaabiyaa walitti hin laaqina Jawaar Mohaammed siyaasaa keessa jira Shimallis Abdiisaa siyaasaa keessa jira Marroon siyaasaa keessa jira Abiyyi Ahmad siyaasaa keessa jira ni qeeqaman jechuun siyaasaadhaan garuu arrabsamuu qabanii haa qeeqaman rakkoon qabu sini galee garuu fuutaniituma kaatanii yoo arraan tana namni tokko Shimallis Abdiisaa qeeqe isin waan tuulama jibbitaniif okay Jawaar wanni tuutaniif waan arsii jibbitaniif okay Marroo wanni waan wallaga dhiisaa waan akkana waan wallaga jibbitaniif abalu wanni jettaniif waan dhiisaa waan akkana jaalateeti namni siyaasa seene haa cafaqamu haa qeeqamu sirriitti yaada isaa dura haa dhaabbatamu rakkoo miti hanga arrabsaminitti hanga maatii isatti hin dabrin hanga persoonaal isaa keessatti seenin waan inni godhe biyya sanallee ni jira waan akkanaa beekaa amma fakkeenyaaf ani waan hin arra dubbadhe waan hin waggaa 5 dura dubbadhe yoo natti as dubbattan isa dijitaaliidha waa kana idu natti as baafnaan sirri maaliin godhuu danda'a I have to admit waan hin jee yoo natti as baaftan rakkoon qabu Donald Trump waan inni gaafa ijoollummaa godhe waan dheengadda inni waan badii dheengadda dalage hundatti as baasaa jiran so what ummanni haqa qaba ummanni ati akkana nu goote jechuun akkana nu jettee turte yoo je ummata blaming godhina sirriidha maaliif akkana jaati waan san dura dhaabbadha sini gala Donald Trumpin Epstein hojii keeziin isaa itti gabbahee jira okay waan inni ijoollummaadhaan godhe hundatti gabbaasan eenyu pirezidaantota Ameerikaa rakkoon qabu maaliif siyaasaa tokkana qaba amaluma siyaasaa tokkana ati waan akkana hattee turte kanaafuu ja'anii ummanni xiggodhee qabu mirga qabaa jechuudha sani kanaafuu jabaadha yaadaan wal dura dhaabbannaa keessattuu waa'ee daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa dafaatii ummataaf kiliir godha ummanni isinirraa akka Oromootti isinirraa dhaga'uu fedha waan yoo murtanii khannitanii jiraattan sababa murtanii daangaa khannitaniif hima maaliif khanname lakki daangaan hin khannamne waan akkana sirate waan sirraa isan himu ummataaf kiliir godha ummata burjaajii keessaa baasa ummata karaan khanninaaf karaan baninaaf sababa kana dubbiin tun qabattee kara biraa isin harkaa bahuun qabdu kanumaan isiniin jechuun dhufe waan hojii turtaniif hedduu galatooma isiniin jaaladha waan hojii turtaniif Kadiris atis sin jaaladha Jawaar Mohaammed atis sin jaaladha hunda keessanuu isiniin jaaladha Kadir akka atis nama arrabsituun fedhu Jawaar Mohaammadis akka arrabsamuun fedhu hundi keessan ija bitaatiif ija mirgaatiin nuuf isin jaalanna hunda keessan Abiyyi Ahmedis ni jaalanna hin jibbinu amma booda ilma Oromooti
ilma Oromooti Abiyyi Ahmadis ni jaalanna. Maaliif hundi bakka itti dawaa qabu jira. Akka maraataan itti dawaa qabu jira. Ka biyya akkatti ijaaran dandeettii itti qabu jira. Ka akkaataa itti qabsoo godhanii waajiisan dandeettii qabu jira. Hunda akkana wal simachiifnee deemnaa jechuudha. Rabbiitu hunda nuu kanneen maal goona reega. Garaan haadhaa sana bukkeeti ilmaanuu gosamee gadhalti garaan haadhaa. Sini gala. So kanaaf biyya ijaaraa if duras waa ilaalaa waan arganne tana. Oromoon arra ciifte tana dhugaan seenaa jira keenya. Dhugaan isinii maal? Waan hanga amma arganne kana moolli yoo arganne malee duuba deebuun feena amma booda. Araa kiiloo keessaa bahuu miti, masaraa mootummaa keessaa bahuu miti, masaraa mootummaa haaroo amma ijaarranne kana gallee tabiraa irra ida'achuu feena malee tana gadhiifnee ammas ups nu harkaa baate jechuun feennuti. Ups 91 ups nu harkaa baate xiqqoof. 2008 ups bar nu harkaa baate. Ups hin feennuti. Ups no hin feenu ups no haanu harka teessuunis hulaa teenya cufannee hottaame waluu yaanne hottume atis Dr. Abalu atis Professor Abalu hottu mee maaltu mala haya maal harkaa qabna humniti teenya hangami hottumarroo atis haya wali qabamne humniti teenya hangami haya humna baalaansii taheen deemnamoo wayyaaneen tunis humniti si haya waraana hagana qabdi lolla banna jette faannoonis lola banna jette faannoon daangaan kiyya barbara dhaabbata jette wayyaaneen harka qullaanii waaniin angoo ama 27 akkasi qoqoresan irraana ariitan na baareestaniiti immoo yoon takka deebe rabbummaan achin na haa deebisu jedhaa jira. Shaabiyaan anis hiddaan ati qay baharna irraa fudhattee na ajjeefturra anis suman balleessa jedhaa jira. Ijiptiinis bishaan natti hiite amma booda security biyyatiyyaa siitu control na godhu deemaa gisee feete bishaan qolloftee gisee feete bishaan bantee security kiyya harka kee waan jiru anis karan danda'u siin balleessaa ta'e Ijiptiinis deemni gamaa gamaa naannoo heddummaa nuti akka Oromootti. Janaaf tumsa taanee haa cabsinu moo. Oops! On work about 2026. Oops! No, in pain, oops. Mari hanne, ula chufanne. Mal hagon. Abo, on akayota mari hanne. Ta irraduma mal tu khana sirri jenne. Hai. Yo irtraif woyane waligalte faanno fi jedhe akkana dhiiga wal dibe waggaa lama osoo guutiin nama kuma dhibbame wal irraa fixanii dhiiga wal dibe yoo tokko ta'e isin maa tokko ta'uu isin dhool. Maaliif waliin dubbachuu isin dhool? Hotta ni feena hotta walitti. Garuu xiiqii dhuunfaa keessa achi baha. Xiiqii amma keessattuu namoonni dhuunfaadhaan xiiqii seentanii Oromoo amma eenyu maqaan isaa milkeessaan wanni Oromoo fi Oromiyaa jedhan hin jirtu jeejiyaa tokko booda. Oromoon kaan Naayijeeriyaatti facaasuuf deema Abiyyi, kaan Madagaskariif facaasuuf deema, kaan Maalii, kaan bakka ati biyyoota Afrikaa keessa nu facaasuuf deema jechuudha Abiyyi. Irraanu ari'ee eenyu akka fidee qubsiisu kan beekan Oromoon ji'a tokko booda jirtu nu jee milkeessaan hin jirtu jee Oromoo fi Oromiyaa wanni jaan hin jirtu jee. Masaraan mootummaa Oromiyaa akkamitti ijaaramaa jedhame abbaa gadaa Finfinnee keessa kabira teessoon Oromiyaa tamtuutu hin jira. Yeroo waa jennus haa ilaallannu hedduu galatooma waan hojii turtaniif yaaduma kanan qilleensuma boora'ee kanan isinii qulqulleessa jee dhufe waan hojii turtaniif hedduu galatooma silaa carraa isinii kannaa sa'aanis deemte. Thank you so much. Nagaan natural.